وقوني في إسين سيخانا أكا تجروا الدنيا تنرت الأفتو سيبوهي واني براتو يوهفتي جيني ساقل إسين غراخي سنوات بتسنو أوف أماتي يناليسي ندندو أباخي يناليسي هاي في إنما وافة جاسي حابنا تواني أشما كمي جرتنا كمي يروتنا جيسن maaltu xiqqashana dhibee seetan namoota tokko namoota warreen kaleessa isaaniif galata oole yookaan warreen kaleessa guddina isaarratti cimina isaarratti hubannoo isaarratti muuxannoo isaarratti wareegama kafalan jiruu teenya keessatti irraanfachuun xiqqashoo namummaa teenya waan guunne natti hin fakkaanne dhiyoo tana akka tasaa namaa wajjiniin haasawaa ture namaatu ilmoo isaatiin wallolee aara ilmaanii wallolee aara haadha beekte hoggu kanan maaliif akkatti aarte jennaan ani irratti laffa'ee ani akkas godhee ani kana godhee jettee natti himatte arraan tanas dhaamsi kiyya duuba eenyu fi jettanii yoo kana gaafatan taate ilmaaniif maaliif yoo jettan taate haadha fi abbaan keenya tolli isaan nutti oolan tola xiqqaa miti. Dhugaadhaan inni beeka jechuun ijoollee ani haati tiyya nama garaa jabaatu abbaan kiyya nag garaa jabaatee haadha fi abbaan kiyya nan guddifne karaan ani irra dhufe hin beeytu jechuun rakkoon an keessa bahe hin beeytu jechuun kana hundaa'u isaaniitu akkana na godhe jennee warri jechuun hundi keenyaa by the way sadarkaa wal haa dhabdu malee karaa nuti irra dabarre somehow waluma fakkaata wal haalcha walillee fakkaatu exactly waatullee duuba arraan tan akkasii yaadattan obboleettii tiyyattan dalaalutti jirtu haadhas ta'uu malaa ilmoos ta'uu malaa abbaas ta'uu malaa ilmaas ta'uu mala nuti either ilmaanii yookaan immoo ilmaan qabna duuba dhaamsi kiyya maal seetan jiru addunyaa tanarratti namoota kaleessa nuuf tola oolanii jira keessattuu haadha fi abbaan keenya yooni fi jiraatanillee yoo jiraachuu baatanillee yooni fi katasaa akka nuti dhalanneen takkaa du'ellee takkaa jiruun adda addaa haalli jireenyaa fi jiruu kuni gargar nu baaseellee haadha fi abbaa keenya warra nama kamii olittuu gammachuu teenya barbaadu nama kamii olittuu akka nuti bakka guddoo geenyu barbaadu nama kamii olittuu jiruu addunyaa tanarratti lubbuu isaanii baasee nu kennu maaliif yoo jettan dhiisisin guddisiin baatii sagal gara si baadhattee haati tantee simply silaa isiin baatii sagal gara si baadhachuu baatte ati jiruu addunyaa tanarratti ni argamta. Kana jechuun dhugaadha arkamuu xiyyaanaan anaatu jiruu addunyaa tanarratti na fidi je'eenihi. By the way atilleen akkana jechuutti jirta garuu atilleen ilmaan qabdu. Maaliif jennaan suni haalaa fi seera jireenyati waan ta'eef. Haala rabbiin irratti nu uume waan ta'eef ilma namaa hundaa'u ilma namaatii miti of course beeyladaanuu wal horti. Alright garuu baatii saayilan nama gara si baadhatee qaama isaa kana muree qaama sarraa sii kennee jaalala sii kennee maaliif namoota hedduutu baay'ee ilmaan hin fedhu je'ee waa hedduu murteessanii beeynaa mire duuba namni kun namni gaafa ati humaa osoo ni fi garaa keessa jirtu ilmootiyyaaf akka mijjaa hojjettee haati uffata bal'aa uffattee akka ilmoon tiyya nagayaa guddattu jettee kophee hirphan qabne uffattee yookaan kophee isiin hin feene uffattee uffata hin feene uffattee bifa ciisuu hin qabnetti ciiftee bifa discomfortii itti kennu hunda gootee dabartee hogguunii fi isiin sii kana akka ati jiru addunyaa tanarratti dhuftu si goote wanni biraatu yoo haftee jiini sagal isiin garaa keessa nu waadhate sunu akka nuti isii galateeffannuuf gahaadha. Ni dhalanne eega nu dhalteen boodan haga nuti if dandeenyu obboleettii tiyya duwida isirra fincaanaadha. No matter what zamanni duwidarra fincaanan zamana keetii bariinaan jechuun keessanii mala. Definitely atilleen yoo I don't know daayipariinis yoo guddate daayiparii hanqina sirraa jijjiirtu uffata si balleessitu uffata kiyya balleessite jettee osoo sirrifanne gaafii ati isii gaafattu hedduudha haga ati if dandeessutti nyaata kan kee aannan kan kee midhaan kan kee komfortii kan kee tan komfortii isirra yookaan haala mijjeessuudhaaf haala soonii fi haalli isii fi mijjaayin qaama isii kana baastee sii kennite qaama qofaa miti kan sii kennite ijoollummaa isii qofaa miti kan sii kanuu kennite bifa isii qofaa miti kanuu kennan haawwan keenya haadhawwan keenya waan nuti barbaannu hundaa'u osoo ni fi ifiif hin nyaatin dura nu aanfatanii ilmootiyya jedhanii yooni fi ati xiqqashoo duwidarraa miliquu geesse rifaatuun isiin rifattu san haati tante osoo ni fi jiru addunyaa tanarratti isii dhabsu duddee galata isii galchuu hin dandeessu.
obboleettitiyya obboleessa kiyya nutiin kun rabbiin jiru addunyaa tanarratti nu fide suni qadara jennaani miira rabbiif fedhe dhufnee as jirra. Garuu haadha fi abbaa keenya irratti tola ooluun osoonii fi isaanillee tola nutti hin oolini. Tolli isaan gaafa ijoollummaa nu oolan sunuu gahaadha. Gaafa ati humaa hin dandeenye, gaafa ati humaa godhuu hin dandeenye, gaafa ati ifirraa dhiquu hin dandeenye, gaafa ati if nyaachisuu hin dandeenye, gaafa ati if raffisuu hin dandeenye, gaafa ati if tekkeer godhuu hin dandeenye si tekkeer godhanii si guddisan obboleettii. Duuba galanni isaanii of ummati yana dhiisi hin danda'u abbaa kiyya na dhiisi jechuudha moo galanni isaanii osoonii fi isaanuu kaleessa hammeenya fedhannu irratti dalaganii hammeenya sirratti hin dalagan beekaadhaa suma jaalatanii fi sumaaf yaadanii fi waan hara danda'anii fi bifa danda'anii si gargaaraadhaa si bira dhaabbataa turan. Duuba hammeenya tahee galanni isaanii kaleessa isaanii hirriba dhabaniif sun. Gaafa ati dhukkubsatte hospitaala haati tante waan ati duutu seetee halkanii guyyaa boochu abbaan kan kee waan qabuun deemee hiriyaa isaatii fi hiriyaa isaa bakka mallee fi bakka maluu dhaabbatee maallaqa liqeeffatee si wal'aana. Gaafa barnoonni gahe gaafa guyyaa barnoonni jalqabamu ilmoon tiyya barnoota seenuu deemti jedhanii waan qabaniin cinqamanii dhimmamanii deemanii mana barnootaa bareedaa kan humna qabaataniiti miti siif jiru addunyaa tanarratti anaa fide jedhaniitti responsibilitii jedhanii baadhatanii osoon fi ifi uffatan jijjiiratin ati yoggoonni fi ayyaanni dhufee fi yoggoonni fi sagantaa takka ati mana barnootaa irraa qabaattee fi mana barnootaa san si seensisanii kafaltii dhaman kafalii fi miti bar waan isaan kaleessa si godhan kafaluu fi hin dandeenyu ammoo yoo xiqqaate ilma namaa gaarii yooni fi isaan gaafa ati humna hin qabne san humna sii ta'an gaafa ati miilan deemuu hin dandeenye san miila sii ta'an gaafa ati harki kan kee humaa godhuu hin dandeenye san harka sii ta'anii si nyaachisan. Gaafa ati miskiinaa, gaafa ati daa'ima, gaafa sii fi adurreen takka wal qixaaman jechuun you can't do anything. Waan takka illee ati godhuu hin dandeenye kasi bira dhaabbatanii harka sii ta'anii, ija sii ta'anii, miila sii ta'anii, gurra sii ta'anii, humna sii ta'anii si guddisan. Haguma fedhee waa ta'u haa du'an. Hammeenyummaan nuti an haati tiyya nan guddifnee bara, an haati tiyya na darbitee deemtee bara, abbaan kiyya na darbee deemee bara. Obboleeyyan kiyya haadha fi abbaan nama dhalee nama darbanii hin deeman yoonii fi haala isaan keessa jiran yeroo san keessatti hin beeknu waan isaan si dhiisanii si biraa deemaniif. Duuba haga yoom ati kaleessa irra dhaabbattee haadha fi abbaa kan kee waan kaleessa isaan si biran dhaabbatiniif yookaan waan kaleessa inni sun dandahee si guddisiniif. Haga yoom hijaatti guuttee, hijaatti guurrattee deemteen hijaan tantee hagana ol guddattee haadha fi abbaa kan keetiin salaama jechuu hagaati dhiistuutti. Haadha fi abbaa kan kee hundaa'u ati bitarnasuma isaanii haasoytu. Haadha fi abbaan kiyyaan barnan fedhaniyan, haadha fi abbaan kiyya barnan guddifniyan, haadha fi abbaan kiyya haadha fi abbaa nama birarraa addaa jette ati haga yoom haadha fi abbaa kan keetirratti just waan ba'aa gurraattii kana baattee deemtaati. Beekee gooni fi akkana siin jiru ani kaleessa haadha fi abbaan abbaa kiyyattiin aari siin jiru ilma namaati wallaala ijoollummaadhaa kaleessa aariitiin dhufe anis namni kun hundinuu baay'ee akkaan tahee fi akka malee taheefuu walitti numa aara. Which garuu haga beekanii fi akka beekaniin naa godhan malee akka isaan akka nan fedhuu miti kan isaan naa godhan akka beekanii fi bifa beekaniin naa godhan. Akka beekanii fi bifa beekaniin naa godhan. Ammoo ma fedhee yoo ta'u haati tantee kaleessa baadiyyatti si dhaltee baadiyyaa si guddiste suni miilan lafa deemaadhaa si uffiste san of duba deebiitii tola isaan isin oolan sayyoo halaaltan taate wanni ati sammuu tanteetii fi garaa kan kee keessatti baadhatee deemtu san hundaa'u ni haqa. Tolli isaan gaafa ati humaa godhuu hin dandeenye ija rahmataatiin si ilaalanii booyanii yaa rabbii kiyya ilmootiyya tana bakkaan naa gahi jedhanii waan hundaa ol lubbuu isaanii tana baasanii si keessa kaasuu takkittiin gahaa. Yoo sanii achimmoo kadabartee akka jechuun roongii isaan si godhan yookaan gochi isaan si godhan gocha san hiikkaa biraa kan ta'ee fi namoota haadha fi abbaadhaaf qaalinni haadha fi abbaa isaan biratti rakishaa bira teessee haadha fi abbaa kan kee yoo kan komattu taatee fi haadha fi abbaa kan kee ani abbaan kee na dhalee malee yoom na guddise an haati kee na dhalte malee yoom na guddise maal na godhanan anaan na dhalaa je'eeni anaa jiru addunyaa tanarratti na fidaa isaan jedhe taa'i. Maaliif sun seera uumamaatii miti uumamuu qabdaaf uumamte rabbii si uume malee haadha fi abbaan kan kee sababu moonni isaan godhan malee isaan si uume kasi uume rabbi. Haadha fi abbaan kan kee sababu moonni isaan godhan malee isaan si uume kasi uume rabbi. Saniifuu tola ooltummaan haadha fi abbaa kan keetirratti ati tola ooltu boruu jiruu tantee keessatti
tola ooltummaan san hammata. Maaliif ilmi namaa waan facaase hammata waan ta'eef. Yoo har'aan tana tola ooltummaa haadha fi abbaa kan keetii irratti oolti. Ati tola ooltummaa jechuun isaantu kaleessa gaafa ati humna hin qabne tola sitti oolanii gaafa isaan humna dhaban atis tola san deebisuun. Atiin ooltuuf ni deebistaaf hin deebisuuf hin dandeessu. Ajajni kitaabban keenya kan samiirraa bu'ee hundinuu ajajni quraana, ajajni kitaaba qulqulluudha. Haadha fi abbaa keessanitti tola oolaadha. Yoonii fi isaan si biratti guddatanii umriin isaanii jechuun akka kaleessaa sanitti humna dhabanillee jecha hamaa'uu hin je'inaanii ija. Hogguma hundaa'uu jecha gaarii dhiisi gochaa miti jecha gaarii je'anii. Akkuma isin gaafa ijoollee ani humna hin qabne na tiisitanii na kunuunsitanii na guddiftanitti rabbiin isinillee rahmata isiniif haa godhu rabbiin isiniifillee haa araru jaadu ayi godhaafi. So obboleeyyan kiyya I don't know ani saayinsiin akka hawaasatti isin qorattan yookaan immoo barnoonni nuti baranne yookaan amantaan nuti baranne yookaan I don't know hawaasummaan nuti qabnu duudhaan nuti kaleessa barre dhiisii haadha fi abbaa miti nama guddaa daaddaa haadha fi abbaa keenyatu akka kabajnu baranne. Generationa ammaa ammoo hataa'ituma haadha fi abbaa isarraa negatiivii haasa'u ani haadha abaluu san baay'ee ati mana isaanii jiraattee argin haadha abaluu san. Namuu mana isaa keessaa karuma adda addaatiif bifa adda addaatiin jiraata. Garuu ati qabeenya rabbi sii kenneewwanii fi haadha fi abbaa qabaate haadha fi abbaan kan kee lamaanuu yoo siin jiraatan obboleettii fi obboleessa kee dammaqi. Osoo yeroon sirraa hin deemne dammaqi. Warra haadha fi abbaan qabne irraa gorsa fudhadhaa. Warri haadha fi abbaa hin qabne yeroo hundaa'u silaa dulloomtullee dullattii taatullee dullacha tahullee silaa naa jiraate je'ee warra boonu. Warra haadha fi abbaa qabaadheetuma jiruun addunyaatun silaanii fi haadhumaa fi abbaan kiyya naa jiraatanii je'an hedduurra barnoota fudhadhaa obboleeyyan. So yeroo hedduudhaan arka jechuun keessattuu ijoolleen shamarraniitis ijoolleen dhiiraatis ijoolleen dargaggootaa haadha fi abbaa keenya hin gaafannu. Haadha fi abbaa keenya gammachiisurraa haadha fi abbaa keenya wajjin taa'urraa hiriyoota keenya wajjin taa'uturra nu gammachiisa. Haadha fi abbaa keenya bira deemnee ayinoo old faashinii ta'uu ni mala jechuun akkasitti yaaddan. Haadha teetiin wajjin teessii haasa'uu siif waliif hin galtan ta'a. It's okay waliif galuu dhabuuni umrii teessan gaappii jenereeshina jiruutu walii galuu isin dhoorkita. Garuu ajaja rabbii kan rabbiin si ajajisan kan namummaan si ajaju bar namni ati tola ooltuuf osoonii fi haadha fi abbaan kan kee rakkatanu sun hin ta'u bar suni karaa biraa si geessaa. Osoonii fi haati tanti jiru hin jirtu yoo isirraa ati eebba fudhattee yaa ilma kiyya deem rabbi si haa ta'uun haati tee takkittiin si jettu qabeenya addunyaarra jiru kana hunda caala. Isirraa eebba fudhatuun ni beeytan hagam takka akka ergamtoonni hundinuu haadha irratti nu gorsan. Haadha irratti hagam takka kan nu gorsan ni yaadattan obboleeyyan kiyya qaqqaabi. Sadiif osoo yeroon sin dabarre osoonii fi sheenaa quba ifin nyaanne seenaa dalage. Sheenan waa takka hin deebistu. Ega isaan deeman ega isaan kutan. Maaliif namuu yeroo dhaqaba malee namuu ni jiraame gun fi jenereeshinii jalaa ol ka'u kuni kaan guddachaa deemaa miti kaan guddachaa deemu kaan bakka gallakkisaa deemu kaantu bakka qabate jechuun nuti bakka qabachuu jirra haadhawwan keenya fi abboonni keenya deemu jira. So it's a blessing jechuun qabaachuun haadha fi abbaa qabaachuun rahmata rabbiiti. Rahmata rabbi si kenna. Saniifuu qabeenya qabdu san qabeenya rabbiin namaa kennu keessaa tokko haadha fi abbaadha. Saniifuu qabeenya kana beeytee yoonii fi itti balleessite of course itti balleessite haadha fi abbaan namatti hin balleessan maaliif seetan yoo ilmaan qabaatan isin ilmaan keessanii san oolu namni isin jaalatan ni jira obboleeyyan kiyya qaqqaabi. Yoo ilmaan qabaatte ati yoo ilmaan qabaatte ilmaan kan keessanii ol namni onnee tantee tana si raasu ni jira hin jiru. Famaalayyaaree yoonii fi haadha fi abbaan kan ati bari yoonii fi ani amma yoonii fi ani ummaatii bira dhaqee ummaantii akkuma ijoollee xixiqqashoo na laalti ni beektaa nyaata nyaattee hoggoonii fi biyyaa bahe sa'a yeroo kudhanna bilbilti nyaata nyaaddu ifin irraanfateet maaliif seetan ani siif ijoolleedha. Isiif ijoollu ilmuma daa'ima xiqqoo gaafa kana sirra na kayyattee na guddiste sani ani siif. Kan you imagine rahmata namni haadharra isinii qabu ni jira hin jiru. Osoo addunyaa tana martanii osoo addunyaa tanarra labdanii abbaan fedhe haga haadha isin jaalatu abbaan fedhe. So osoo yeroon isin duraan deemne dhaqqabadhaa. Haadha fi abbaa keessanii otti artanii jiraattan. Ifitti himtan malee haadha fi abbaan keessan isin miidhuu barbaade miti. Haranumaan obboleeyyan deemaa haadha teessa miila dhungadhaa booyaa araarama kadhadhaa. Yoo araarama isirraa argattan jiruun teessanii isiniif tolti. Yoonii fi abbaa keessanirraa araarama argattan jiruullee isiniif tolti.
jiruun teessan isiniif milkoo'e yookaan garuu yoo isaan isinitti dhaaran yoo isaan isinitti mufatan na amanaa jiruun teessan taafii taati ni laffaata na amani maaliif seete dirqama waan ta'eef so haadha fi abbaa maaliif hin jeene beeytanii namni isaan irra tola nutti oolee waan hin jirre kun eega nuti gurguddannee eega nuti miila baafnee harka baafnee sammuu baafnee guddannee ifinnu qabanta gaafa nuti ijoollee immoo gaafa nuti humaan beene kan ifitti nu qabeessa saniifuu akka isaan kaleessa ifitti nu qabanitti nutis gaafa isaan humna dhaban gaafa isaan ija dhaban ija ta'uu fi gaafa isaan harki isaanii humaa qabachuu dadhabe harka ta'uu fi gaafa isaan miilli isaanii bifa barbaadanii fi akka barbaadanitti akka duritti olii gaccacehanii humaa dalaguu dadhaban isaan miila ta'uu fi gurra ta'uu fi maaliif that is the simple way nama waan gaarii akkasii godhe waan gaariin deebisuu fi deemtaa mi'a maatuu barraquun fi namni tokko giftii takasii kenne namni sun giftii kanaan naaf dhiiroo giftii akkamiin deebisaaf kenna akkamiin deebisaaf jennee keenyee bar namaa gaafanna bar gaafadhani heerum waan akkasiin naaf fide gaafadhani jechuun ni beektanii mire hayyee duuba nama eega guddattee eegaati almost ifii hanqii kana jaartee giftii takkasii kenneef hagas takka bakka kenniti hagas takka akkamittiin kennaa isaa san deebisaaf ditee hojii qaba haadha fi abbaa kan kee ka umrii isaa si kenneef deebisaan tantee maal kennaan tantee maal obboleetti hagam gaafatta wanni isaan sirraa barbaadan manaa miti beek gaafan maallaqa harkadden isaaniif waa godhuu sanii miti haadha fi abbaan wanni isin irraa barbaadan bilbiltee aluu ummii aluu baabii akkamiin naa jirte jechuu rahmata ati gootuuf san jecha bareedaa san jecha rahmataa san wanni isaan irraa barbaadan so yooni fi haadha fi abbaan kan kee jiraatan rabbiin umrii si haadha dheerisu ammoo badii kaleessa balleessine osoo ni fi yeroo hin dabarre osoo ni fi hin waywaanne osoo ni fi silaa guyyuma tokko haatitii ol deebitee guyyuma tokko ani araarame isii gaafadhe silaa guyyuma tokko haadha fi by the way sheenaan booyina maaliif seetan namoota hedduu sheenaa booyalleedha osoo ni fi sheenan hin dhufne uf duba deebine ifii keenya laallee waan qulqulleessuu qabdu mana keenya keessa seennee qulqulleessuu haadha fi abbaan keenya galatallee nurraan barbaada haadha fi abbaan keenya manaa fi makiinaa fi akka nuti yaannutti waan akka nurraan barbaada just simply nagaya jechuuni bilbilee ummiyyee nagayaan qabaan ayyaadin abbaa kiyya nagayaan qabaan ayyaadin sanumoonni isaan fedhan maallaqa keetii miti isaan maallaqaaf si barbaadan seef no way maaliif transactional jechuun jaalalti isaan nuu qaban transactionalaa miti jechuun kada yoo naa godhin jaaladha I'm sorry jaalalti nama hedduu transactional kana maaliin godha akkuma naan goone warri joo maaliif is transactional jaalalti isaanii isa transactional jaalalti haadha fi abbaa garuu transactiona tokko irratti hin hundaa'in jaalala uumamaati saniifuu please wal of duba deebinee iftiin tallee badii nyaata kaleessa balleessine duubarra deebinee araarama rabbiillee kanuu godhuu nuti araarama gaafannee mire rabbiin bar kanuuf araaramoo nuti araarama isa gaafanne saniifuu haadha fi abbaa keenya irratti tola haa olluu haa jabeeffannu qabeenya keenya guddaan isaanii waan ta'eef isaantu karaa keenya nuuf ibsa waan ta'eef isaantu du'aa'ii isaaniitii fi kadhaa rabbii isaan nuu kadhataniini as jirra waan ta'eef obboleessa kiyya obboleettii tiyya haadha fi abbaa kan keetirraa du'aa'ii fudhadha kabaja guddaan isiniif qaba jaalala guddaan isiniif qaba viidiyoo kana immoo gatteessanii oguu dhaggeeffatan kophaa teessanii hin dhaggeeffatina namoota adda addaa kabeeytaniitu jira haadhaan dubbista abbaan dubbista magaalaa takka keessa jiraataadha biyya takka keessa jiraataadha ni beektan isinitti himu namuu manaatu waada haajee warri keenya saniifuu haadha fi abbaa keessan amma itti bilbilaatiitiin muyyee sin jaaladha dhiifa manaa godhi majaani yoo nifi fagoo jiraatan yoommoo naannoo tokko jiraatan please igoo teessan lafa kaayaadha yookaan waan baadhatanii akkasuma goote kana nu goote jettan san lafa kaayaadhaati maaliif osoo yeroon hin deemne gaafa yeroon deemtee miti osoo yeroon hin deemne deema haadha fi abbaa keessan irraa eeguuf fudhadhaa waan dandeessaniin yoo dandeessan hiriyaa gaarii godhadhaa haadha fi abbaa keessan maaliif karaarra dabran isiniif qoodan waan ta'eef namoota adda addaatiifis sheer godhaa maaliif ni beekna akka hawaasni keenya hagamta akka dheebuu haadha fi abbaan nu harkuudhaaf dheebuu qaban nuti haadha fi abbaa keenya quban qabu saniifuu namoota adda addaatiif sheer godhaa I know emotional ta'eetina haasawa baay'ee akkuma isin jee waa hedduudhaan dabarsiyanis saniifuu mee comment irratti waan dabarsitan kaleessa waan gootanii booda irratti waan ittiin sheeru yoo jiraate namoonni biraatis akka irraa baratu comment irra kaayaa jiraadha. Para volar.